بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بنقا جلن كينيا خير الرانكو فنزلان جنة دينو مالف جنان بوليجن كينيا نتينغو وليف كبينيا دنيا تنرتي خير الراول لوركني هم تتي خير ولا جني هم ترى لوركودا بني إسرائيل ربي وني بكتك على خيف شيكان ثاني تي في خبيرة في أمة خانس وني ربي وجال خيف بيخان ثاني هم ترى واسن لور كجيتشو بيكم سكم ناوسون تين أنكم رجعين يندفن بيكدو أكاسيتو بليان كينيا خيزلاما نخيسن دا بتوبي تانغبي نخان أني فينا بيخان زلاقيا سنغ بخطط تاو أكاسيت جالن كينيا وني نتيرا دبجو أنوام براوسون تهوا صلاتاتي صلاة نغنا منتي إسلاما خيسم مالي وانجو أكما نمو بيتن نمو قرر الشيخة hujiidhaani wallaalaa ta'uu jira malee namuu gurra kana sheekha akkasitti obboleeyyan keenya salaanni dirqama akka amantii teenyatti arkaana islaamaa utubaa islaaminaan amantiin teenya irra ijaaramtu keessaa salaata tokko lammaffaarra jechuudha eega shahaadateeniitiif salaata akkuma asii duraa dubbatamee jiru jechuudha salaanni kun yeroo qaba ammaas ulaagaa ittiin salaatan qaba shartii qaba arkaana qaba akkasitti waajiba qaba sunnaa qaba jechuudha duhaa qaba janaazaa qaba kusuufa qaba istikaaraa jira qiyaasan qabu salaanni rabbii qoon waajibaa fi sunnaa hedduu jechuudha inni kun baaba bal'aadha jechuudha kitaabban islaamaa hedduun gaa kitaabu salaati jee hedduu tokko itti fudhata haasa'uun akkasitti salaanni waajiba laa hazza fil islaami liman taraka salaata namni salaata rabbii dhiise qoodee islaaminaa keessaa inuma hin qabu fadhu zakkaa kannatu fadhu sadaqaa kannatu rahimaa maxxanfatu ibaadaan bilaashii isaan malee jechuudha akka manni kuni jechuun gidaara kanaan malee hin jaaramnetti hasaasa kanaan malee akka manni kun hin dhaabbannetti islaaminaan salaataan maletti hin dhaabbattu qoodan qabdu jalaa bee hasaara jirta namni salaatatti hin jirre hawaan biraa khayrii biraatiin dalagadhee akkanuma jannata seenaaf ta'a silaa'uu beeytaa Itoophiyaa tana keessatti adareen hajjii fudhattee jaan mahimaa isaa beeytaa Oromoon immoo soomana fudhattee jaan Soomaaleen salaata fudhattee Arabni zakkaa fudhattee jaan adda guurratanii jechuudha arkaan islaamaa shahaadateen immoo irra walii galle jaan hundi akkasitti shanii arkaan islaamaa kun adareen hajjii fudhatte isiis amma adareen salaata umaarra hin kaanne kanaas zakkaas umaarra hin kaanne hajjii bichaadha onni isiin fudhatte kam hajajita walumaan jaan boo meeqa hajjii dheeyte taraa meeqa hajjii dheeyte manguddoon adare Oromoon immoo soomanuma islaaminaa sii barta malee yeroo taan bilaashi ammoo arabni zakkuma baase innis amatarraa zakkaa baasa soomanaa fi kan irra hin kaanne salaataas soomaaleen immoo hagaala jala deemus salaataa fi imaamata firraan dhiisu jechuudha akkasin nama waddaan hirate akkasin ta'ummoo islaaminna arkaana hunda wajji qabaachuu qabna yoo harki nuugee hajjiidhaas yoo harki nuugee zakkaadhaas akkasitti addaan guurranneen baana laala salaa arkaan islaamaa kana shahaadateen immoo irra walii galle laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah akka tunummaan bichaan jannata nama geessinu laa ilaaha illallaan afaaniini salaanni hojiidhaan mirkaneessita yoo salaanni bira hin jiraanne laa ilaaha illallaa kamiin mirkaneessita hin jirtu jechuudha itti mirkaneessitu saniifuu islaama jechuudhaaf namni tokko nutiin kun beektaa akka hawaasni keenya kun akka jirutti bakkuma sadiif bee jira tokko hamaalummaa salaataa beeku arkaana salaataa ka beeku ka salaata salaatu ulaagaa salaataa guutee ka salaatu haashaa lillaa kun bareedaadha rabbi nama kanaan waa godhu walbaanu nama salaata yeroo irra kabajatu hawaa'ee salaataa beeku kanis salaatu ka salaanni itti fardi kan ammaas ulaagaa salaata illee beeku jechuudha tokko ammoo ka salaata salaatu ka ulaagaa salaataan gudne osoon baratiin akkanuma salaatu jira jechuudha baaje seeneetuma osoo waa takka makiinaa of hin beekne akkanumatti qaariyu jechuudha wallah womaarkee dhawaa ka deemu waa guyyaa kasaaruma galche kaa shilingii takka wanatti hin galchu arraa sabaluu dhee malee akkasitti tokko ka salaatu ka gartee ulaagaa salaataa hin beekne sadaffaan immoo kaniis hin beekne kaniis hin salaanne jechuudha kanaatu irraa maa hundarra du'a akkasitti obboleeyyan keenya wallaalaan rabbi gabbaruunis nasaaraa nama gooti beekanii dhiisuunis ni jira ka beekee dhiisuus tokko tokko beekta beekanii dhiisuu yahudaa nama gooti isiniin irra beeka yahudaa wajji qaata akhiratti duniyaan aangoon warri qabeenya irraa shaakalte namni duniyaan salaata irraa shaakalte qaaruun wajji qaajaan guyyaa qiyaamaa jammaa qaaruun teeqa namni immoo aangoon duniyaa irraa shaakalte hujiin mootummaan mooteeqa aangoon ka hujii irraa salaata irraa dhoorkite fir'oonaa wajji jammaa fir'oonaa ta'ee qaajaan jiru
Hammoo hoomite mootummaa ta'uun kaabinee mootummaa ta'uun gargaartuu jechuudha. Namni tana ta'uun gartee gaa hojiin mootummaadhaa salaata irraa isa jaalaltu haamaan hojii haajaan guyyaa qiyaamaa. Obboleeyyan keenya ka islaamaa nagganninis irraan dhorkin salaata irraa yoo qaaruun hojii ka'uu feetan malee jechuudha. Salaata keessa jabaadhaadha dhaamsi nuti walii qabnu obbolummaa kana wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Karanumaan gaawwanni isinitti himnu chaanaala kana sabiskiraayib godhaa waliin guddanna. Inshaallah wal biraanis gahaadhaa isin jenna asumarra raawwanna.